Ark fuunee jirra jirtu jenna jaalatamtoota daawwattoota qophii keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophii teenta keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork torbaan guyyaadha jechuun wiixatisanii dhiyeessinu keessummoota gargara qabannee dhufa turre warraan keessa warri siyaasaa hayyoota abbootii gadaa akkasumas artistoota namoota uummata wal magaalaa barreessitoota illee dabalatee nam gargara sanii dhiyeessina har'aaf ammoo nama adda tokko qabannee dhumne jirra keessummaan teenta guyyaadha Profeesar Mahammed Hassan Ali Profeesar Mahammed Hassan Ali barreessaa barsiisaa akkasumas hayyuu Oromoo guddaa nam seenaa addunyaa World History University biyya Ameerikaa dabalatee waggoota 30 oliif waan kan barreesse dabalataan kitaaba waa'ee Oromoo jalqabaaf The Oromo of Ethiopia jedhu kitaaba guddaa seenaa Oromoo hawarri Itoophiyaa kun dabse barreesse nam jalqaba qajeelchee waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti miseensa ta'uun dabalataan ammoo chairman yookaan irra guddaa ta'uun khadami Ameerikaa yeroo addaa hoogganuu jira boordii waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSA Oromo State Association kan keessa illee warra hundeessaniif akkasumas miseensa boordiiti nam guddaa Oromoon qabdu keessummaa keen godhachuuf warras dhumne jirra Profeesar waan yaamichi keen kabajjar dhufteef fayyaa argadhu galatoo. Isinis hedduu galatooma hedduu na faarsite waan hin barbaachifne hedduu na faarsite. Hin barbaachisa ani yaayuu jedhanii namni na fakkaata mee waan irraaf namiis hin beekne namootni naannoo akaadaamikii waan as barreessitu kan wanni jedhan hedduun silaaftu si beeku. Namoonni ammoo dubbisuu hin beeknu uummata keenya dubbisuu hin beekne illee ni jira gabaabsime of nu barsiise. Gabaabatti maqaan kiyya Muhammad Hassan maqaan akaakoo Ali biyya Faranjiitti maqaan irraa boodaa akka maqaa keetii isaan sisteemni isaan qabanii fi keenya kabiraati keenya maqaa kiyyaa fi maqaa abbaa kiyyaati. Isaan maqaa warraa ja'aniiti amma maqaa akaakoo kiyyaa akka warra fudhatanii sarneemiin kiyya amma Ali. Kanaafuu Ali jedhamtanii yaamamta. Kanaafuu Ali yeroo takka namni sin beekne Ali siin ja'a yoggus hin beekne yoggus baran ammoo Muhammad siin ja'an isaan biratti kabajaan nama hin beekne cal jettee maqaa duraatiin hin yaamtu kan beeytu kan waliin maltan saniitu Muhammad siin ja'a yogguu wal baran. Mee akkanumatti qorannoo Oromoo kan keessa barreessuu kitaaba katabuu barnootaan umri keessan baay'ee achirra dabarsitanii gabaabsini eessa barattan eessa hojjettan amma eessa gubbaa jirtan. An biyyattiin baradhe elementary teacher training achirra zamana san Haile Sillaasee University jaanii amma Addis Ababa University kajaanii kana asitti baradhe yoggaa tokkoo fi ji'a lama moo sadii Jimmaa teacher training institute gaasan institute jaanii amma kolleeja achi barsiisee achi booda zamachaa dargiin zamachaa nu erganii isin ijoollee yaadattanii achi zamachaa booda yeroo gabaabaa booda ayyaana arkadheetiin karaa biyya Ingiliz dhaqee 1977 akka lakkoofsa faranjitti 1977. Keejjatamoota keessa jechuun. Yes akka kaabashatti akkasii biyya san dhaqee achittiin barnoota eegalee achumaan tureehu biyya London yoggaa 8 ture. Barnoota achumatti PhD keessan doktoreetti falaasama African history suniin soomtan na fakkaata. Yes. World history barsiiftan. World history eegaan Ameerikaa dhaqe boodaan dura yogguun University London ture kan irratti jabaannee barru kan egereefis ni barsiifte jaanii wanta jaan African history ture. Ammoo wanni irratti barreessitu specialization jechuu kan ati irratti dhaabbattee irratti barreessitu an ka Oromooti seenaa Oromooti. Dissertation kiyyaa seenaa Oromoo irratti dharra'a eegas booda kitaabni kiyya ka duraa matsaafni kiyya ka duraa The Oromo of Ethiopia 1500 to 1860s ka ji'u ka yoggaa sadii dura bahemmaan tana The Oromo and the Christian Kingdom of Ethiopia 1300 to 1700. Gibe region no kadura early or one dur sena Oromo xiqqoo garsiiseetumaan seenaan Itoophiyaa seenaa Oromoo akka dabsu
garsiiseetumaan yeroo san riisarchiis bal'isee godhuun hin danda'amtu amma yeroo dheeraa fudhadhee waan qabatamaa waan dhugatti rarra'ee yeroo dheeraa bakka meeqarraa walitti qabee laayibraarii biyya Ameerikaa keessa jirtu mana kitaabni jiru jechuu kiyya mana yuunivarsiitii adda addaa keessa deemee ka biyya Ingiliz keessa deemee ka biyya Faransaayii keessa deemee ka biyya Xaaliyaan biyya Ijipti illee dhaqee beektaa biyya Ijipti dhaqee nama interviyuu Suud Arabiyaa illee dhaqee nama keenya ka waa beeku waan katabame waan Oromoo cufaan fixee kan hin ta'in waa hedduu walitti qabeetiin achirraa kaasee kitaaba yoggaa 3 dura bahe kana yeroo dheeraa irra fudhadheef maaliif seenaa Oromoo akka dhugatti lafa kaa'uu barbaade warra nu jibbuufis ni ta'a nama keenyaafis ni ta'a san bira dabree wanni barreeffamaa ummata keenya qofaaf kan hin ta'in ummanni addunyaa ummata keenya akka baru seenaa keenya akka baru har'aan tana addunyaa irratti namni waa bare Oromoo yoo jedhaniin haarayatti hin taatu yogguun an yuunivarsiitii London seene Oromoo jechuun namni beekuu hin jiru ni maraatan faa namaan jedhanii bara an ji'a 2 moo ji'a 3 laayibraarii keessatti galgalaa ganama kitaaba dubbisee kitaaba tokko waan Oromoo gaarii ka dubbatu tokkon agarra hedduun aara ture akkumatti akkana ta'uu dandeessi propagaandaa jibbansaa habashni ummata keenya irratti uume fuudhaniiti akka kitaabaa godhanii baasanii waan Oromoo takka yoo gaarii taate 9 baddu ummata namummaa hin qabne ummata faffacaa afaaniinuu waliin beekan aadaa takka hin qaban ummata adda addaati jedhanii asirratti kitaaba kan kee khaduraanina fakkaata the Oromo of Ethiopia 1570 keessa ka qortirratti naannoo peejii jalqabarra waan tokko kasan barreessitan laalee ture abbaa baahiree itti wal qabsiiftanii the Galla history keessatti 1553 ka barreessu gubbaatti aalinni Oromoo ibsa keessa maal jedhee wanni dubbate the history of Galla fulersun the number of their tribe readiness to kill the people and the brutality of their manner. Adaasit laakobaayin nisaani namooti jechaa fi namooti fixuu fi kakkoomsisaan qaban akkasumas namooti baduu akka ta'an waan akkana kanaan itti keeyyatti. Abba baay'ee kan nulleen hin dhageenna namuun kan callaa takkan qormoo soona Oromoo kan warra ala dhufee leen akkanum dabsaa ture. Abbaa bahareen yeroo isaa sanitti nama Habashaa keessa nama hedduu beeka. Wanni san barreesseef mootummaa Habashaa ummanni kun ummata cimaa ummanni kun warra wal dhagahu ummanni kun warra wal jalaa yaa'u yoo ummanni Habashaa wal dhagahanii jabaatan malee ummata kana dura dhaabbachuu hin dandeenye yeroo sanitti laalchi isaa isaaniif hedduu bareeda ture. Ummata Oromoo amma ni xiqqeessee gacciree wanta godha ammoo waan inni barreesse bar waan xinnoo fuula 12 bar fuula 12 akka gartee waan dura waan Oromoo irratti barreeffame isa dura wanni barreeffame ni jirti kan amman tana booda matsaafa kiyya ka boodaa kanatti matsaafa Dr. Nogaasoon barreessetti kan Mokoriyaan barreessetti har'aan tana bal'ootu jira information dur seenaan Oromoo nama faranjiitiifis nama Habashaatiifis kan eegalu wahuma bahareen eegalirra laal bahareen dokumentii isaa ka fuula 12 san kan barreesse 1593 ammoo seenaan inni himu seenaa yoggaa 70 dura ture kan akkami baruu danda'e nama interview godhe akkamitti interview godhe nama afaan Oromoo yeroo san nama Oromootu ka mootummaa dingil keessa jiran warra militarii tahee afaan Oromoo baranii baharilleen hanqataateefu afaan Oromoo ni beeka jeetiin yaada tan maaliifin jeeseta kitaaba yoggaa 3 dura bahe kana keessatti chaaptara tokkoon qabu guutuu bahar irratti akka inni yeroo sanitti nama hedduu beekaa tahee jibbansa Oromoo qaba
akka diinatti nama keenya laalanii waan inni gaarii godhe gaarii jedhee fudhadheetiin hanqamte akka uummanni keenya yeroo san tokkummaa qabaa hanqamte akka uummanni keenya organaayizir ta'ee hanqamte akka uummanni keenya jaynummaa qabaa dirree baasee nama agarsiisaa beektaa namni barree ture kanaa jecha wanni barreeffamu gaariis ni qabaa hamaas ni qaba namni waa bare gaaruma qofan fudhatan kaanis waan inni jiru waan badaa kan inni jiru san inni kana ja'a ammoo dhugaan tana ja'anii barsiisuu barbaachisa sani kaniin godhee gaarii fi bada qaba jechuu barbaadeeti. All right akkuma Ingiliz deemteen specialize Afrikaa irra teegi gooteen dub qorannoon keessan baay'inaan Oromoo irratti xiyyeeffachaa turtan. Yeroo hedduu waniin irra barreessaa ture waan Itoophiyaattis barreessaatiin ture bar waan Itoophiyaa fi Oromoo walitti qaba waan Afrikaa irrattis ammoo irra guddaan jaalalti tiyya seenaa ummata Oromoo ana qofaa kan hin ta'in hanqa danda'ametti addunyaan akka bartu namni keenya kawaa bare akka baru kitaabni kiyya akka duraan afaan Oromootti jijjiirame biyya tana keessatti akka bahuu nilaal akka bahee high school keessatti bakka birattis namni keenya afaan keenyaan akka baru seenaan keenya ka dhugaa akkam ture waan akkasiisan kitaabni kunis guyyaa tokko jijjiiramee afaan keenyatti maaliif namni keenya irra guddaan afaan Ingiliziin beeku keessaa namni barnoota irra jiru afaan keenyaan baranii seenaan keenya ka dhugaa kiyya qofaa dhugaa jechuu kan hin ta'in ka dhugarra rarra'e wanni katabamu cuftunuu waan qabatama irratti waan rarra'e waan dhugarra rarra'e kanaa jecha waan hin barreessu irratti lafaa ka'anii lallabuun danda'an maaliif dhugarratti propagandaan lallabuu danda'anii tasanii gatiin qabdu gaa wahuma dhugaati ka yeroo dheertuu har'a yoggaa 10 yoggaa 20 yoggaa 50 dhibba boodallee warri riisarchii hojjetu isa irratti hojjara oolchuu danda'an jechuu barbaadeeti. Jibbii afaan Oromoo kanaan wal qabatee gizee baay'ee waan afaan Oromoo kanaan wal qabsiiftaniiti ka baay'ee qortanii jibbii kun maaliif agaan uumamuu danda'a? Gizee barataa yuunivarsiitii turta yoo dhaga'utti barataanti Oromoo kasa waliin barattuyyuu in ceerfatteedhaan in saalfatteedhaan Oromoo ta'uusiitiyyuu kan keessa seenaa doormi meetii keetii tokkollee dhaga'e waan tullee nutti hima. An akka dhugaa dubbachuuf yogguun yuunivarsiitii Haile Sillaasee seenu namni afaan Oromoo dubbatu nama wal beeku ofaa waliin dubbata. Namni keenya ka gama Harar kanarraa dhufu afaan keenya waliin dubbanna. Namni keenya ka Wallaggarraa dhufu afaan Oromoo qofaan dubbatan. An hedduu na boonsise yogguu san kilaasa keessatti kan amma jette kana nama hiriyaa kan wajji nyaannu kan yoggayi wal jaalannu kan walin mallu yoggaa afuri kifilii takka keessa wajji bar booda zamachaa inninis deemee Ankaraa Harar kanaan deemee inni bakka biraa deemee gaafa deebinee Finnee yogguu giraajoot goonu guyyaa nuti Finnee Haile Sillaaseen nu eebisee dippiloomaa keenya nuu kenne guyyaa sanii yogguu chiraa gabbaanu bakka sanirraa yogguu gabbaanu bar Mahammad anis Oromoo naan jee ammallee yaadadha anis Oromoo naan jee maaliif sodaatu in dhowwamu ture wanni yeroo sanitti yeroo sanitiif oota ammallee nama afaan keenyaan haasa'uu qaanfatuu jira bar tullaal psychologically hanqamta kan namni keenya miidhame afaan faranjitti inferiority complex jedhan namni inferiority complex qabu ifittin amanu afaan isattin amanu aadaa isattin amanu namummaa isattin amanu maal jechuudha namni ifittin amanne nama gadiiti jechuu laal addunyaa tanarratti nama if kabaju namni if kabaju ummata isaa kabaja nama biraatis ni kabaja aadaa isaa kabaja namummaa isaa namni tokko aadaa isaa kabajee aadaa Oromoo afaan Oromoo namummaa Oromoo kabaje nama Itoophiyaa ta'uu danda'a dur Itoophiyaa keessatti dur qofaa miti ammallee really yoo ati Oromoo taate namni kun nama Itoophiyaa jibbu jedhan waa lama wal maddii qabanii laaluun danda'an namni tokko boonaa Oromoo tahee boonaa Itoophiyaa ta'uu danda'a bakka takkatti tana arguun danda'an Oromoo ta jettu tun naaf hin galle jibbansa cimaa jira nama fuulaa jijjiirama fakkiin sii kenna an yoggaa 33 magaalaa 34 magaalaa Atlaantaa jedhamtu keessa jiraan
bakkittiin itti barsiisuu ture achi New York keessattis barsiise irra guddaa Atlaantuma keessattiin barsiise laal magaalaatu jira namni Habashaa kun hedduutu jira magaalaa Atlaantaa keessa saahibaas hedduun qaba yogguu bakka waa bitatan farmers market jaanii magaalaa addunyaa wanni jirre ta Itoophiyaa irraa kaaftee biyya cufarraa hoo wanni namni bitatu achi dhufa ta nyaataa jechuu kiyya farmers market waan nyaataati kan gurguranii achi yogguu nama Habashaa kana hedduu ka hojjetu salaam yogguu siin ja'an salaam jettaan Habashaanee siin ja'an Habasha jechuun akka seenatti Tigree fi Amaara jechuu bara ar'aan tanallee Habasha jechuun bal'atee nama ummata birallee itti ida'a an ammoo akka dhugaa dubbachuuf an Habashaa miti an Oromoon ja'an fuula kanaa jijjiiramaa beektaa kanaafi qorannoo nu barbaachisa amma lafaa kaasanii dubbachuun nama rakkifti maali rakkoon tun yogguu Oromoo ja'an namni fuulli maa jijjiirama maali jibbansi sun eessarraa jibbanti baddu ummanni tokko jibbansaan deemuun gaarii miti isaaniifis gaarii miti nuufis gaarii miti hegeree biyya tanaa wajji qabna gartee namni hojii jiraatu yoo jibbansaan kan ja'an taate rakkoo dhufa buruga nama ilmi namaa kun emotionii kan nama yeroo takka drive godhu kanaa jecha karaa danda'aniin keessaa karaa barnootatti ijoolleen high school bartu ijoolleen university bartu hammam takka criisiin cimaan identitiin Oromoo dura hangam takka qaqqabamte jibbansi jiru sun jijjiiramuu qaba jijjiiramuun sun nuuf gaarii isaaniifis gaarii biyyalleef gaarii gabaabdutti maalin jechuu barbaada seeta miidhaa guddaatu physical miidhaa kan hin ta'in mental miidhaa Habasha tahuun superior tahuu afaan Oromootti dubbachuun namaa gad tahuu yaadni akkasii sun baduu qaba yaada baduu qabu afaan Oromoo akka afaan biratti kabajamuu barbaachisa karaa literacharatti akka afaan Amaaratti hin guddanne ammoo ammaan tana eegalame yoo yoggaa 50 booda afaan guddaa tahuu danda'a karaa literacharaa karaa cufattu eegii jalqabdee ittum dabarra afaan Oromoo afaan literacharaa tokko afaan barnoota tokko yaayuu jalqabame afaani ujii akka ta'uyyuu afaan ujii federaala akka ta'ullee gaafiin ka'uu jirti. Isaan at qorata waan taateef afaan kun inni afaan ujii federaala ta'an kiraateriyaa guutan jettee yaaddu. Akkama jirutti definitely preparation barbaachisaa irratti qophaa'uu barbaachisaa irra qophaa'anii yoo wanta godhan laal fakkiinsii kenna amma South Africa seenaa biyya sanii yeroo hedduun barsiisaniin beekaa biyya sanillee dhaqee in fact achittillee job opportunity as exchange yogguu kana barbaadanii anis dhaquu barbaadeetiin booda family dhiisee hin dhaqu jedhee dhiise biyya san keessatti amma afaan 11tu all official language Afrikaner official language English official language Zulu official language Xhosa isaanillee Xhosa janini official language afaan meeqaatu jira biyya Belgium ta arsirra xiqqoo afaan sadiitu official language jira mentalitiin yaanni afaan biyya takka keessatti afaan tokko qofa ta'uu qabata jettu sun likkii miti ummanni keenya waan ummata adda addaa tahee gosti adda addaa waan jirtu jecha at least afaan namni hedduun dubbatu amma afaan Oromoo possibly hanqa 1,40,000 hanqa 1,50,000 dubbatu afaan kun akka official working language yoo ta'e biyyaafuu gaarii nama keenyaatu Itoophiyaa fudhataa bara tana ta isaanii hin galle isaan afaan tokko malee ummanni tokko afaan tokko dubbateef waltahee jiraataa hin danda'amtu bara yoo namni yoo miidhame yoggayyuu protesti godha kanaa jecha hayni ummata keenyaa eeggamuuf afaan Oromoo working federal language tahuun biyyaafuu gaarii hegeree biyyaatiifuu gaarii absolutely takkaan sitti dabala laaltan amma irra guddaan namaan beeyne 19th centuries keessa afaan Oromoo afaan mootummaa ture bara mootummaa hedduu ture biyya Oromoo keessatti afaan seeraa ture afaan nigdii ture afaan barnootaa ture eega ummanni Oromoo caphee Minilik
empire isaa bal'ise Itoophiyaan hanqa 1974 the Ethiopian empire jechuu turanii bar empire turte garte yogguu Minilik biyya isaa babal'ise ummanni keenya moohamee Itoophiyaa jala gale booda afaan Oromoo kadur afaan nigdi walgarraa kaasee hanqa boodara Sumaaletti karaa walloo kanarraa eegalee hanqa Booranaa Keeniyaa keessatti afaan faranjitti lingua franca of trade afaan namni walirraa bitee wali gurguru ka cufaa galu akkas ture afaan kabajaa qabu afaan namni cuftunuu nama cufaa dubbataa kan hin ta'in afaan nigdi tolu ture afaan saniitu akka afaan gatiin qabne afaan akkan katabamne seeraan afaan Oromoo hanqa 1991 itti officially hin katabamu ture bar at least 1974 dura mootummaan dargii acknowledge goote afaan Oromootti raadiyoonaan dubbachuu eegalan malee san dura churchii kiristaanaa keessatti afaan Oromootiin preach godhuun hin dandahamtu bar laal Paul Baxter jedhanii nama cimaa waan Oromoo kanarratti ka hedduu qorate Arsii keessa ture yoggaa tokkochi balleessa churchii dhaqeeti nama 50 moo 80 jira je ka namtichi preach godhu maal jechuu afaan churchi waahimu namtichi waahimu nama Oromooti warri dhagahu cuftunuhu nama Oromooti kana nama faranjii katabe beek 1978 itti kana katabe maal jedha seeta achi keessa dhaqeetiin inni afaan Oromoo dubbata keessa taa'ee haa himu nama Oromooti warri dhagahu nama Oromooti ammoo dura afaan Amaaraatiin dubbatameeti eegas booda afaan Amaararraa karaa afaan Oromoo jijjiiramaa jee katabame haalli dur ture kana asirratti eegii jalqabde ittum finda kitaaba keessanii khadura the Oromo of Ethiopia keessatti waa argee jira beekta the creation of modern Ethiopian empire and uumamni biyyi Itoophiyaa dhamu kan Minilikiin eeguu uumamteen duuba miidhaa uummata Oromoo dhaqqabe bold gootanii barreessa tultan state formation in Ethiopia karaa modern ta'e Minilik tolchee uummata Oromootiif bu'a buuftumoo totally miidhaa ta'e yaaddu. nama habashaa namaan hedduu kabajaa qabuuf tashaalee jedhaniini nama beekaa maal jedha seeta mootummaan empire Ethiopia modern Ethiopia is based on the destruction of Oromo power jabar anamiti isa kaju nama dhugaa sun waan dirree jiraati nu qofa kan hin tahin ummata hadiyyaati ummata kafaati ummata harari ummata sumaaleeti mootummaan isaanii bar yoo gabbartee fidanii nafxanyaa sirra qubachiisanii yoggaame kan hanqa xaaliyaan jirutti dhufutti Itoophiyaa keessatti mootummaan damoozan kafaltu wattaaddarootaaf wattaaddaroo isaanii gamana erganii wattaaddarri kun dachii kennaniiti nama dachirra jiruun isaan nyaachisaa jedhanii ajajanii fi beeta ummata keenya ka qotee fi muree daakee daa'ima dhadhaa qoraan cabsanii citallee haamanii loon isaaniiti ka geessan akkana fidan yoo ummata sanii fi ummanni keenya tokko kan walqixxummaa qaban kan jedhan taate sooba dirree bahee fiigu jechuudha gatii takkallee hin qabdu walqixxummaan hin turre waan dirree jiraate wanni qabsoo kaasee sanumaa bara addunyaa tanarratti nama tokko ni moota moohamee caphee yogguu hedduu miidhame rizisti godha laal amma hanqamatti seenaa rezistaansi ummata keenya ummanni keenya diddaa gabrummaa hanqam godhee guyyaa tokko seenaan sun ni katabama addunyaa tanarratti ummanni feeteehu yogguu moohame cal je'ee gabrummaa fudhatee hin taa'u ummanni Oromootis akkas ture jechuu barbaada. Dhugaan jirta kan saatiin qabnullee waa wannetee bariifannee deemna. Waa'ee oosaaf maccaa haasofna. Maccaa tuulama kan gubbaatti sanii walda maccaaf tuulama ka Ameerikaa jirirratti cheerperson. Mee waldicha maanta biyya deebi'u akka haaraatti banamuusaa sunii wal qabatee illee dhufuu keessan dhageen. Maala mujiin guddoon san hojjechuu jirtan. Laal biyya sanatti walda inni maccaa tuulamaa walda civic association
ka ummata tajaajilu. Ummata waliif fidee ummanni rakkoo isaanii mari'atanii furmaata akka itti laatan. Nama charchii hin qabneef eeriyaa tokkotti ummanni yoo charchii ijaarachuu dadhabe charchii san maallaqa waliif baasanii humna waliif baasanii ijaaruu eeriyaa islaamatti yoo ummanni masgida ijaarachuu dadhabe san ijaaruu kilinika ijaaruu bakka bishaan hin jirretti bishaan boolla qotanii gabaabdutti waldayni kun ummata keenya tajaajiluuf dhaabbate. Waldaa saniitu mootummaan Haile Sillaasee baangoote. Akkan hojjenne godhanii warra isaan geggeessan nama 118 hidhanii san keessaa nama 2 ajjeesanii kaan du'atti faradan kaan nama 10 itti faradan. Waldaa wahuma ummanni Oromoo barnoota harkachuu qabaa ummanni Oromoo hanqa dandahutti risoorsii isaan qaban waliif fidatanii if guddisuu barbaadaa jedhanii kanumaatu kiraayimii tahee jibbansa tahee badii tahee waldayni sun cufame. Zamana dargiitis akkasuma cufame. Yogguu wayyaaneen biyya qabattu 1991 deebi'ee ijaarame. Gabaabdutti 2004 irratti wayyaaneenis akkuma Haile Sillaaseen dargiin baangootetti akka cuftetti waldaa san maqaa kaasuunuu rakkoo cimaa ta'e ni cufan. Eegas booda turreeti nuti ayyaana qabaannee biyya alaa jirra. Waldayni kun seenaa Oromoo keessatti qooda cima qabaa. Taraa duraatii nama keenya ka waliif fide ummanni keenya waan mootummarraa nama birarraa waa takkallee kan hin eeyne ifii walit dhufee ifii ummanni keenya risoorsii cima qaba. Walit dhufanii mari'atanii maal godhuu dandeenya akkamitti if gargaaruu dandeenya. Ummanni tokko bara yogguu if gargaare mootummaa ahuu ni gargaara. Ummata silaa ifiini miila keenya irra dhaabbanna je'e. Tanaa jecha maqaan waldaa kanaa baduun qabu. San bira dabarree biyya alaati jirra karaa dandeenyuun ummata keenya karaa akkatallee ni gargaara jenne yoggaa 9 dura Washington DC'tti karaa seeraatiin achitti mootummaan nuu beeyte achitti dhaabne. Booda 2014 yoggaa 5 dura yoggaa 50 guyyaa waldayni Macaatuu Lamaa itti dhaabbate akka cimatti kabajnee akka gaariitti oolchine. Sababa sanitti naafi Profeesar Asaffaa Jaalataa matsaafa tokkollee barreessine waan Macaatuu Lamaa sun gizee fixaa dubbachuun hin danda'amtu. Waldayni kun ka duraa identitii keenya defend ka godhe. Namummaan Oromoo jiraachuu qabdi, afaan Oromoo jiraachuu qabanii, aadaan Oromoo jiraachuu qaban tajettu. Saniifi jala deemnee booda rakkoo dhalatte amma yoggaa 4 kana keessa dhalatte hanqa dandeenyu guddallee goona kan hin ta'in ummata keenya maddii dhaabbachuu. Amma hireen argamte ji'a 9 nurraa fixe waldayni kun biyya tanatti oofishaalee akka banamu. Galanni haa gahuu fi mootummaan amma jirtu sun haala gaariin waldayni kun oofishaalee akka banamu godhanii guyyaa sanbata guddaa kalee kana oofishaalee asit deebi'ee inni asit deebi'ee wanni biyya alaa taa'uuf hin jirtu beektaa ummata keenya keessatti ummanni keenya as kan jiru Ameerikaa miti yoo biyya biraati miti asii ummata tajaajilu barbaachisa. Nuti warri ala jirru biyya alaa jirru akka dame'ee taanee achirraa karaa dandeenyuun waldaa biyya keessatti malafaa ka'ee ijaarame kana karaa dandeenyuun maddi dhaabbannaa yaadaanis karaa qabeenyaatiinis guddoo kan hin ta'e wama dandeenyuun gargaaruu sun gargaaruu jechuun ummata keenya gargaaruu jechuun nuti galgalaa ganama wanni goonu karaa kamiin rakkoo ummata keenyaa tana xiqqollee taatu xinneessina tajettu. Kan irratti hojjechuu jirtan. Kaan oosaa fi qorannoo dhiyeessan jimmaatti irratti gabaabsinaa humna saatiin qabu waan hin jirreef tanaaf horiina. Qorannoo jimmaatiin kan xiyyannu qorannoo dila addunyaa Marsafireesoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheessite irratti isanillee waraqaa dhiyeessitanii turtanii. Achirratti namootni Oromoof oolma guddoo oolanii jedhan. Fakkeenya Profeesar Asmoom Laggaseefaa, Joonii Okolmee, Boonifaa, Profeesarooti kun argamanii jiran. Mariin ka Jimmaa sun maal fakkaatu ture adoo hagaruu isaan dhufini dura? Mariin Jimmaa bareeda ture. Namni gamanarraa walitti qabame karra dubbatame state building. An waanin fedhii qabu jecha afaan Oromoo akka qoratamee akkan baranne rakkoon dur isarra godhamaa turte.
eega 1991 booda 1974 booda eega adda bilisummaa Oromoo eega dhaabbate booda Laatiin alfaabeet adapt godhanii hanqamta akka katabuun afaan keenyatti heddummaate saniin jalaa kaasee hanqa gubbatti agarsiisuu barbaade. Laal dubbillee sitti heddumeesse daqiiqaa takkattiin sii fixa. 1984 Suudaaniin ture ji'a 10 ji'a tokko Wallaggattiin dabarse bakka eeriyaa addi bilisummaa Oromoo keessatti opereet gootutti karaa duraatii umrii kiyya keessatti afaan Oromootti waan barnoota, waan saayinsii, waan filosofii, waan mathematics ijoollee nama guddaa afaan keenyaan barsiisaniiti maateriyaal ajaa'ibaa produce godhan. Sun maal na amansiifte seeta afaan Oromootti saabjektii cufa physics, biology, chemistry, every subject afaan Oromootti barreessanii nama barsiisuun akka danda'amtu. Egaa 1991 booda intellectualli Oromoo ka biyya sana jiru qubee alfaabeet fudhatanii fidala Gi'iz Amharic alphabet kan jedhan strictly speaking it is Gi'iz alphabet or Ethiopic alphabet namni akka addaatti ilaala sun afaan keenya barreessuuf hin tolu. Yoo drastically reform ta'e malee namni irra guddaan kan hin beekne ka habashaa kana jibbaniiti ka alagaa fudhatan addunyaa irratti the most popular alphabet ka afaan hedduu ta'u Laatiin alphabet. Laatiin alphabet yogguu jedhan akka waan Awurooppaatti uumamee fakkaatti akkasii miti bar Laatiin alphabet Middle East irraa ka'ee booda Afrikaa keessa ture. Biyya maantana Tunisiyaa jedhanii san keessatti biyya kaartee jedhanii achitti guddatee achirraa karaa Awurooppaa dhaqee achirraa babal'atee deeme. Laal fidala 26 afaan Oromoo fidala alfaabeeta jechuu hiyya 31tti 32tti cufa katabamuu hin danda'amti jechuu. Fidallee Gi'iz 182 qaba. San qofa kan hin ta'in vaawoliin qabu. Vaawula ni qaba. Vaawula jechuun akkaan itti himuun beeku afaan Oromoo vaawula 10 qaba. Jechi dachaa jechuudha. Yaa kan gaa A, E, O, U vowels kan jedhaniin kana ka fidalli isaanii